مسلمات خينيا للروهم مينيا بدمدي خينيا أمة خينيا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي يؤنس القلوب بذكره ويذهب الوحشة بأنسه. لا إله إلا الله وحده القريب المجيب السميع البصير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. أما بعد، تحية طيبة من القلب إلى القلب. بلين خبجة بلين جلالة أفقو جرت قالالة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلامتا إسلاما جالة توتنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ سلامتا نجا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أرد إنجد من أخي. كاسي. أرد من أخي سن. ما شاء الله بارك الله فيكم. برا نكني جاجر. من برا تقننو جيتين. هاول بوجي خطبة. ما له بلا أرى خطبة تدمال يندقين اللي نمتي. خطبة برين ولا شيء. كاسي ذا. خطبة بر من برا عندما كانوا يجيلو. أبكنا. أيه. لازم أزوار رجال. كاسي في مقاري ده تاريخ ما شاء الله. جرا خينيا شيخ خينيا شيخ جمال رانتر من خيسن جرا درك أمو أنوماتو نوجيسا أما مرجع دو جيس نجنو تيرون سندرا قوتي أما ران ما إسني خن بر تادي الفادا أما جماعة أيه جالن نتورل لدا تطرو خينيا دي فما غافن جلكابا أنا يجودا أكا وجيتي تي كابدة هندي فنل لدا أركاين كابا أيه namuma biratti wottin haasee afur baafachuu jira. Hayyee. Hoggaan kana harkes harmatti haasee, hoggaan kana harkes kanatti haasee. Dhuga. Dhimmi ammaan tana deemaa jiru addunyaa gubbatti. Dhimmi addunyaa tana jijjiira jedhamee sodaatamee jechuudha. Hatta kaartaa duniyaadha. Kaartaan duniyaa kan amma ture kun kanaa miti beek. Lakkuma siyaasaan haaranii dhuftuuni kaartaan biyyaa jijjiirama. Hayyee. Abatta addunyaa dhiisiyuu. Biyyuma teenya tana irratti amma gaafa Haayile Sillaasee gaafa Minilikii fi warra Minilik duraatis kaartaan Itoophiyaa akkana miti. Akkasi. Gaafa Minilikis oduu jedhu idaa dhufe gaafa Haayile Sillaasee Eeltiraa dabalatee ture. Minilik dura ni'uun turree kaartaa Itoophiyaa hundi jaan. San dura maas gaafa Imaamu Ahmed Itoophiyaa jechuun Habashaadha biitii Imaamu Ahmed bulchu Jabuutii Somaalee Gaanfa Afrikaa guutuu. Gaafa Afrikaa kana waliin bulchu. Xiqqaattee gaafa Minilik kana maas Itoophiyaa taate. Jidduu tanatti maas cicciramtee biyya taate akkana. Liyaa'iin amma deemtu jijjiiramni ammaan tana addunyaa gubbatti Iiraanii fi Israa'el fakkaatu kun ammoo akkasii miti. Akkasi. Iiraanii fi Israa'el fakkaatu kun. Kanaaf sillee duniyaa keessa jirtu sanatti ilaallatu kun. Dhuga. Kanamni eelii qabu hanga isa feesisu maan kan irraa fudhatu. Rafeetu akkanumatti ijarraa cufatee maaltu yingee gowwummaa qollofamee taa'uun. Guututtis qeebalee harka dheeraa teenya je'ee itti dhabamee itti citu sodoon taane. Barsammeeytaa namni gari hadu'ee jiru jinniin jiraafef ta'a. Allah. Gaaf gari du'aateetu jiruu nama fakkaata. Maraatuudhaaf fayyaa nama fakkaata. Hayyee akkasiimee. Arraan tana waan tana irraa dubbachuu deemna. Taatee wanni inni hin turrelleedha. Meeshee hagamanuma nuugaa. Ibsa irratti hin bal'isee maaltu jiraa jennu. What's new? السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوتو تخينيا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قويا إذا ديس وجمع ولا ميزة؟ قويا إذا وجه ولا أمان تنو قويا يعيت اللي وجير. وجنجرة. هنقدو ما سجنتا تينيا تين وجدين ترى ترى نسنجا قد ترى تك. كنا. لما فا كافا فلسطين تكوس بر تيك توك الرتي. يورف تك جباس كانت. نه. جباس كانت. لا بكما قال يقولون تناقة أبوان تناقة هم ما يفرم بافر دوغانجة. Yaabonni hordofa yeroo ati guyyaa hedduu baate laata maaltu mudateen jira. Akkasii har'aas Iiraanii fi Israa'eel jira. Kanarraa mee maaltu jira? Silattoo yeroodhaan nuti itti haasofne wanni dhuftu tabiraatis boodee jirti. Maaltu jira mee dhiyoo kana guyyaa torbaana bira dabre. Torbaana bira dabre. Maaltu jira? Torbaana guyyaa tokko mul'atu. Mee karaa gabaasa muumina garaa qabbaneessu. Gabaasa munaafiqaa fi
akkasumatti warra nasrii islaamaa yoonee fi harka garaan gubatu warra adawwii garaa gubee mu'mina garteen nama nagayaa garaa qabbaneessu san isinirraa barbaada. Jalqaba Hamaas lolillee irraa dhaabbatu baatu hanga takka hafuura fudhattee. Mashaallah. Waan das nama jedhu. Hanga xayyaarallee buuftoota akka geessu. Ni jirti. Akkasi. Ni jirti. Wanni jiru humaan ta'a. Lafoodhaan amma ariitu takka geessi. Hanga ariitu geessi. Dhahichaa fi ijoollee jiru sun ittuma jiran sana. Jennu duuti beeki gizee hunda duuti caphan garsiiftu beeka jira. Ammaas miidhamuu qofa garsiiftu. Rahmanni namaatu sheekha doktorri garaa baqa isaadhaatu. Ableetti kaayee bar gizee garii ogeessi dawaatis maali khobbaan godha jee bar ibidda sirra shida. Rahmata jira bar. Dubbii ta'e Imaamu Ahmadi dhaadhaan baane gaafa kan hidhaa tumamee guyyaa hidhaadhaa gele sani namni tokko gaafii gaafate. Sa sheekha walillaahi al-izzatu wa lirasuuli wa lilmu'miniina jaa. Dila ulee san maaltu siin gahee hidhamtee jeen. Maaliif immoo mu'minni kanatti izzaa dhabee maaf. Kuma ni yaadadha jee jaan imaama gaafa hidhaa san keessatti. Achi booda oogumi alee waan takka yaadadha. Akkasi gaggabsiifame san duuba rabbii fi rasuulaa fi mu'mintootaaf jabeenyi jira jee akkam taane jennaan ammallee balaa'i wa rabbii dhugumatti izzaan tarabbii fi mu'mina kana jeen akkamitti jennaan bar qaama keenya kanarratti mo'uu dandeenya malee qalbii teenya irratti mo'uu dandeenya. Aqiidaa teenya irra mo'uu dandeenya. Kaayyoo teenya irra mo'uu dandeenya. Anaa rabbitti amanina hidhaniiti anaa rabbi amanina baasan. Allah injifannoon asii achi maaltu jira jee. Ati cuunfaan dubbii teenya oduu namaan tana hangana irraa du'ee hangasii irraa ajjeese tana gubanii jechuun barbaadu. Hayyee. Gabaabdutti khulaasaan Gaazaa amata lama xayyaaraan dhawanii daa'ima ijoolleen xixiqqoon tun waraana kana waraana xayyaara meeqa qabu addunyaa tana guutuu laa danda'a jedhu ija gubbaa dhaabbatee deembiyeetii jarraa jaan darbullee baatu jechuudha. Akkas ture. Viidiyoota karra nagaa. Haallaa kanaatiin. Udurubni. Udurubni jaane. Nadai kayyoo. Manguddoon jaarsi. Manguddichi. Kunoo. Ulee akkatti qaban. Na tokkosi jaan. Na tokkosi. Akkas turan. Amata lamaan kana. Garallee akkasuma ta'uu ta'a. Hanga Iiraan darbatte kanatti. Warra amma Iiraan beek hedduu darbachuu jirti. Iiraan laal wallaahi garaan qabbaneeti. Ayyee. Darbannaa hanga guyyaa arraa ganama kanaatitti hanga boolla jalatti itti dhaqqabee beeku masaayillee. Ayyee. Boolla isaan galanii jirame. Saarofni gurguddaan kun kiiloo 2,000 darbitee beeku. Takkitti akkasitti irra guyyaa nama sadii ajjeese amma torbaan dabra guyyaa 3 dura nama sadii ajjeese. Ganama kana amma Aljazeeraan viidiyoo takka dabarsite. Viidiyoon ammoo artificial intelligence dha viidiyoon isin ilaalaa jirtan ta'e hiriira bahanii TikTok kana waan ammaan tana nama keenya darare oduu bakka madda dhugaatii irraa fudhachuu dhabuurraa viidiyoo takka heddummaatanii Iran we need peace we apologize ja'anii wanna ja'anii jira mootummaa teenya ilaalanii dhiifama nuu godhii ja'anii wanni sun gosa adda addaatti jecha adda addaatiin dhufte suni oduu sirriitii miti dhugaataniin harkarraan tana nama tokko kan viidiyoo waraabee jaarsa tokko kanatti onna mallattoo isaanii san qabu Aljazeeraan dabarsite. Isaa viidiyoo waraaba. Iran, I beg you, we need peace. Please stop fighting. Stop nurratti ibidda darbuu tana. Lola kana nurraa dhaabi. Tajettu. Warri biyya sanii guutuun ammaan tana guyyaa hanga kana keessatti jibban ibidda. Guyyaa meeqama torbaan tokkomi? Torbaan. 8,800 baqate biyya gadhiise. Baqachuu hogga jaangata isaanii akka meeta. Odeem nurraa. Duraanuu biyya namaa jiranii beeknaa jaanii hadarsa guuratanii biyyatti hin deebine. Ammas waggaa lamaan kanatti isaan nama baqachiifna jaaniitti seenanii waggaa lamaan immoo erga lolli wannaa eegale. Nama kuma Israa'el gabaafteen siima beeka. Israa'el gabaaf. Nama kuma 100 laal hogga lolli eegalu. Nama kuma 900tu ala jira. 950. Jechuun nama ziyaaraa deemuuf kan wal lajee. Qabi achumaan hafe biyyi lolli ka'eeti gara biyyan qabnu nuti jee hafe nam kun 550. Akkana jechuun parsantii 7 uummata Israa'el guutuu. Gariib. Amma kun caba keessa lakkaa'uma beek. Cabes. As booda amma erga lolli torbaan kana eegale kuma 800 fi kuma 800 fi dhibba wahiin siin jee torbaan tokkotti. Hammee amma ati himaa jirtu kun biya. Hamma dirqiidhaan as bihe malee viidiyoon kalee laale tokko Aljazeeraa irraa dhorkina. Aljazeeraa kun poolisatti himna. Suwanta jecha nageenya itti gaafata ministeera nageenya. Akkana jaa. Aljazeeraa dhorkanii gaazexeessota akkan seenne dhorkanii akkasii wajjin hin tabaate mul'atu. Tabaate uummanni isaa waraabee baasa. Selaanee fi tan Aljazeeraan sun seenuu dandeesse akkamre.
وما خفية أعظم تتنبو ده akkasi gamana wanni jiru gabaabduu dubbiidhaa khulaasaa asirra gahan sadarkaa duruu biyya jibban gubbaa gahan ji hanqaichaa hanga kanatti akkana jechuun namni lolu lachuun miidhama Iraanis hin hafne dhawincha sirra dhawamte guyyaa lamaan duraa keessatti jarri diinnatiin maallaqa nama bitanii waan godhuudha diinnatiidhaan haa godhaniiti silkii dawwalanii Israa'eliif dawwalte bakka kanaatitti akkanuma walga'ii amuu gabbaasanii jara akka isaan du'an godhan hooggantoota gurguddaa nama ilaa 30 geemma du'e namni bakka bu'aa akkasi gaayii oduu himuun deemnu ammaan kanaa mee yaada nuti garam qabachuu qabnaa gaafin sinjaa Iraan gara nu qabbaneessitee teessa gara nu qabbaneessitee sheekh gara nu qabbaneessitee gootu warra tokko si taa'u jira tuqban qabtu warra taa'u kun warra guyyaa lolli kun eegalerra dhiiroo isaan waraana Israa'el immoo daa'imnati isaaniiti immoo hojjettoota isaaniitiin beeni kanaatiitu jira. Warra kam warra suuraa bulchaa Iraan as baaseeti ati adawwii islaamaati. Jee tana haasoo. Walii Iraan akkana. Inumaatu arrabni Iraan ammumas bahu jira. Yeroo ati makkaneettu warra taa'ee qalama qabatee arkame booda live seenu deema TikTok arkame Iraan naagee adhufuudha taa'abba. Kasii bire maaliif garaan si qabbanaa'e? Tanarratti naasaa'uu barbaada. Atis waan si dhufe. Hayyee. Laal. Sheekh hoggaanii fi maaliif Iraan duraati Israa'el cabsuudhaaf gammadda moo Iraan cabsuudhaaf gammadda? Ani Iraan cabsuuf hin gammada. Bilaa shakk. Bikulli thiqa. Hay Iraan akkasitti obboleessoo dura raafidaadhaa sahaabaa arrabsitu. Ta Aishaa arrabsitu. Tan akkasumatti immaas dooloota Islaamaa kana hunda akkasi ganaantee dhuurgee ganaantee san akkamitti silaa gammada. Hayyee. Kana wallaaleeti miti. Hayyee. Yaman akkasi ganaantee uummanni Yaman akkanatti dhiyoota namoota Mustafa al-Mi'mari yani maraata tokko kaasoo gartee Yaman gizee arrabsu maal jebeeta. المال وسخ الدنيا جي. هيه. نحن اليمنيين. أرجع نتوري يمن. ما ليني وسخ الدنيا تي. وسخ الدنيا. وسخ الدنيا تي تاري جون. مسكين أكدين ولا جون. إسان كان يسير كسبه. يسير كسبه. هيه. يجيب دو ترتيه من. سوريا. سوريا بكتري هنگا أسيب دفن. إيراني بيخ. ليبيا. هيه. مع كل هذا. هيه. لا شيخ. إسلامه. Sunni dah, asirri dah san. Ayah. Islama makan Islama. Ayah. Harafidah. Ayah. Hawarra Islama khay sajuru. Islamumma khay sajuru teh. Ayah. Makan af Islamumma himate. Hin kafrini Masihin teh. Ayah. Ahlul kitab. Ayah. Musyrika. Ayah. Afra makan teh danabas. Ayah. Hogani fi warra Sunni khana wajjin. Warra Sunni nufi. Namni gartee raafidaadhaa wal cinaa dhaabbate. Keenya kanaatu irranatti aana kanaan deeggaruu qaba. Kanuma deeggarta. Hoggaammoo warruma silaa warra silaa raafidaadhaa sanii fi warri ahlul kitaab ka islaaman tahi wal afaan dhaabbate. Kanaatu irratti haasa'an. Kanuma raafidaa san. Warri immoo ahlul kitaabii sanii fi warri mushrikaa gisee wal cinaa dhaabbates ahlul kitaab kunuunatti isin dhiyaatin gosa. Akkasii. Wulibati ruum. في أدنى الأرض هم في أدنى الأرض ورسلا مشركاتي في ورسلا أهل الكتاب والكتاب أبنا ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله يفرح المؤمنون نتباقى من الناس وان وري روماتي في وري إيراني فارس وجوسا درسن مالت نقوم مجلسنا رتمت وري فارس خا إيران وما تنافر كاوسا إيران تنافي warri Roomaadha ogga wallole Roomaan tun kiristaanaa waan taate jecha Rabbiin subhaanahu wa ta'ala ummanni Roomaa sun Faaris cabsuudhaani muuminni gammadaa je. Gaafas garaagarummaan jirutu. Koonsoo kan Roomaadhaa kan gammannuuf san Muusan ni amanan Muusaadhaan ni amanan Iisaadhaan ni amanan Ibraahimin ni amanan Ambiyootan ni amanan eega duunee ni haafamnan ni amanan. Wanni irra wal dhabne maali? Nabi Muhammad alayhi salaatu wasalaam isatti amanan. Waan ilaa hanga asitti warra kitaaba jaaman. Saniifi san mushrika waa takka. Sanirra kanumarra nu dhiyaate. Kanumarra dhiyaate jechuudhaaf itti. Akkanatti dubbiin hanga wanni reefu jalqabarra jeebar hanga mankaan irraa fudhannu. Akkasi. Amala namni keenya qilleensa miidiyaa kana gubbaa gisee laalte
hogga deeggartus dangaa dabranii akka waan sheekotii teenye tana isaan caalanii akka waan suudii tana isaan caalanii akka suudii hoggan jiru sunnaa jira suudii keessa. Nuti suudii ni jaalanna sheekha. Hayyee. Odoo akkuma fedhan ta'anii wanni akka suudiidhaan hin jirtu. Akkanaan na keessa jiran. Hayyee. Akka waan jara kana maaliif aqiidaadha jalqabni aqiidaadha. Aqiidaa waliin nuti akka waan taatee akka waan warri Iiraan sun warra kana caaluu fakkeessanii akka isa uummanni keenya fincilee jara kana guutu jibbu ha godhe hanga irraa deeggaruu qabu sheekotiin teenya waan deeggaraniif. Waan deeggaraniif ammas sheekotiin teenya bakka uummanni deeggaruu qabu quba laattee agarsiisuu danda'u qabdi. Ammas jammaa arrabsootiitu dura jammaa arrabsoo dura bee. Warri arrabsuun akka diinta hin beekne namni yaa ayyoo yaa ummaatii jettee jedhanii bara haadha gowwaadha beektee yaa ummaatii dhalullee baanu. Akkatti dhallu waa wallaallu. Hayyee. Uummanni beeki akka fedhe yoo ta'e beekumsa guddaan feesisu nama haqaatii fi haqaa. Arrabni diin akka hin ta'e numa beeka. Numa beeka namni. Akkanumaan laalanii hawaa arrabsu kun waa diin ta'uu nu Waa diin. Jarri sirrii kanuma jaanii akka darsasi jalaa guurratan uummata hin godhin. Akkasi. Akkasi sheekha uffadha. Gaariidha. Daawwattoota keenya ni agartan gaa isinilleen har'a lafatti maa garaan nu gubatanii ol baanee. Akkana. Garatti lafatti garaan. Tollee beeki gaangaran seen guyyaa. Wanni nu ol baase yeroodha islaamummaa himataa waan islaamummaa irraa fagoodha. Akkana. Ayata quraanaa tokko dubbatteeti. Kan guyyaadha gartee mushriknii fi aalul kitaab wal lolan muslimoonni kan aalul kitaab haa aalul kitaab ganaadha injifachuudhaa teessanii guyyaa sun gammaduudhaa teessan jee. Ulamaa islaamaa keessa nama fakkeenya fudhannu guddaa tokko jira. Sheekul Islaam Ibn Taymiyaadha. Rabbi rahmata haa godhuufi. Kitaaba majmuu fataawaa mujallada 13 fuula 96 irratti raafidaa tana dubbatee bar. Raafidu watan akkana jee. Raafidaan tun uummata keenya akka galtu nashiyaa. Raafidaan tun warra Abii Bakri arrabsu. Akkana. Warra Umar arrabsu najjinaadha. Warra Iiraan kana jechuudha guutumatti. Warra Quraanuma kana keessaa guututti Quraanni kun sirrii miti. Quraanuma nuti qaraanee ijoollee akkasiifnu kana. Guutu sirrii miti hangi takka kaarraa sirriitii jira. Ka sirriin ta'inis ni jira. Warra Khumeyni kana jechuudha. Warra Khumeyni kana. Tan akka beekuu qabu uummanni keenya. Akkana jee. Waqad dhahaba kathiirun min mubtadi'ati al-muslimiina min ar-raafidati wal-jahamiyya. Jecha kana qacarratti na hordofa. Hedduun muslimtoota warra bid'aa ka muslimaanii yaa'ee jee. رافدة في جهمية راختان وغير بلا بلاد الكفار خبيرات كربية كفارة دغني فأسلم على يديه خلق كثير جي تونس إسلامية وانتفعوا بذلك نفيد منجي وصاروا مسلمين مبتدئين كزي مسلم وربي ديانو تانجي كابر تونسر أما شيخا كرجع شيء آبقى وهو خير من أن يكونوا كفارا كافرا خان تورخا تقوس دياتني جا رافد مزون تور وياد آجي أكان ابن تيمية ليس جيه چونولاني مجلد أمر راتيب لال مجموع فتاوى مجلد خد أصدفة فولا سقلتمي في جهرت كنجي أما بيختون دبينا ما أقلي كبوتي هيه أما أصبحني تنا فالمودن تاني لالني بكتنا أكن وقت دفرتني رجرتي في أما شيخ درود أبجو داتي خبيرا كنجي مجلد ديدمي في سد تفرت ابن تيمية كنجي هيه وقد يقاتل الفاجر والفاسق والمبتدع الكفار جي هيه قاف قري والرمان بدعهم فاسق تيجي والبدع بدن إسانكم كافر نلولني ويكون في قتاله نفع للإسلام جي هقاني في إني كافر الله لجي والرمان بدع داخل مسلم فيد نفيد جي ريف بواهي من النمبر كنت ورى غزات قراويات بوا مسلم عرفا جي إنما تو أنت كتان سلا أنا تاتين جن تان شيخ الإسلام نروان عالمة في النجي سدين زيب أنا جي شيخ وانت كانجا دبي تنفكت بوليس تكوتو وران غزارة وران نبرة في أمتها في باتيان كتكزي تاي بقولنا في قال الجزيرة في دي أيه mana saa haddaare dhufee godha. Haa. Akkatti dhaabbatee viidiyoo beebee viidiyoo gadhiisan Aljazeeraan. Ani jee Gazaa dhaqeetiin waraana kana jecha ijoollee gatee mana diigee waan san nu qofaa godhuu danda'a jeetii yaada jee. Haa. Hoggaan dhufee mana kiyya gan gonkuma hangaan duniyaarra jiru manni uummata keenyaa keessaa fuufa poolisii akkana jedha jechuun gooteen nu garsiiftee miila jedhaan. Waan inni ta'an jee. Qaalchisan akkasii qalbiin cabxee. Rifatee booye namkum soddomtu amma mootummaa gumaa gaafachuu jira mana qofa. Akkasi. Namkum soddom guyyaa hanga kanatti. Sheikhul Islaam maal jedha? Sheikhul Islaam maal jedha? Sheikhul Islaam maal jedha? Wallahi an Sheikhul Islaam kana.
waan Sheikhul Islaam ta'eef hoggumaa yeroo fitinaadhaa waa'ee saalaa. Sheekh Adamii wal fakkeessitee warree. Barree akkasii jira. Wallahi Sheekh Adam mana fakkaata. Sheekh Adam kana bar namoonni gariin sheekha tokko kan akkanumatti gartee aadii isaanii akkanatti maslahaa nama waliin qabu. Akkanuma nama kana waliin tuquun feene akkanaa jedhanii warri jammaanni gartee finiinoo kun jammaanni taargaadhaa kun akkana dheessa tuqyaa akka shiyaa sun fayyadamanii beek. Sheekha kanuma gaafa jiran hamatanii. Tuqyaa jechuun maali? Tuqyaa jechuun tooftaadhaaf waan takka garaa waan biraa qaban afaanii waan biraa. Fakkeenyaaf ammaan tana kama inni kun takka afaanii. Afaaniin saabaan arrabsine. Viidiyoo irratti hin agarre takka. Hin agarreemi. Laakiin ammoo kitaaban biyya sanii kitaaba sahaabaa arrabsu raabsan. Wanni kun ragaa qabatamaadha. Tun qabatamaadha tun. Kitaaba ni jiran. Ni jiran. Kitaabni isaanis ni jira magaalaa Malaaluu danda'ani. Beekamaadha. Ammas Nahjul Balaagaa fa'aadha kitaabni isaanii. Dubbisanii dhagaa. Ammas Umar nama maqaa Umar baafatee reebu sunnaa reebu ni jirti turaan keessa. Waa hunda ni jira. Amma immoo keeffachuu sanii jecha nama sarree beeku dhiisan. Bare numaatu Albaaniin akkini jee bare. Imaamul Albaanii rabbi rahmatuufi. Yeroodha warri bida'aatii fi kaafirri wal lolan kitaaba waan hidhaa keessa laafta. Manhajul Allaamatil Albaanii kitaaba jaamu keessa laafta. Akkini jee yeroo warri bida'aatii fi kaafirri wal lolan ati warra bida'aadhaa sun arrabsuun haraami jee. Akkana Allahu Akbar. Maaliif eebande ayli sheekoti aboo sheekotiin tanaa bayyaa. Ayyee. Laalamma. Maaliif jennaan waan wayi ni beektaa karaa asfaaltii makiinaa achi maleef dubara malee. Islaamu maal akkasii miti. Irra jeenom suura jaamti jee. Yuutarniin qabu karaa warra kana. Hamilee kaafira sunitti horuudha jee. Warra bid'aadhaa yeroo isaan kaafiraan wal lola yeroo dirra goote jee. Akkuma nama saffii kaafiraa keessa dhaabbatee wajjin hin dheetin jee. Bargoonni si ajaa'ibisu. Arruma waddi shiyaatis asfaatila. Akkana. Amma muxxu kusee. Wanni takka jira peejii takka. Wanni maqaa si dhoofnuuf hin jirtu. Guyyuu Khumeenii kana arrabsa. Khumeenii kana. Amma maaliif fe'isa? Gizeen Israa'el dhooqa. Guzeen jeen. Taraa takka suuraa Netanyaahoo maal mummuttansineen jeen. Egaa suuraa kaanii malee. Guzee sun kaafira beekamaadha jee. Dirqamni kanarra jiru kana sun nunaa jamsiisu. Dalaguma hin godhannu. Uummata tuffatee qabu. Maanaan siidha maal jechuun kaafira sanii irra nu aana jechuun. Akkasii. Abbaa beekatti. Mee jecha Sheekul Islaam kana irraan hin darbin. Sheekul Islaam nuti mi'a mujallada 28 fuula 500 fi jaarratti waqad yuqaatilu al-faajiru wal-faasiqu wal-mubtadi'u al-kuffaara wa yakuunu fi qitaalihi naf'un lil-islaami wa yu'jaru alaa niyyatihi. Amma ati waan isin jetta dhiyoota yeroo loltu sun sawaaba ni qabdii bar waan jettu. Dafaree akkasitti qalbii. Kasime. Jara waan isaan godhan waan hin beeku jecha. Badii isaanii waan beektuuf jecha sawaaba qabanuu jeekama amma Israa'el dawansaniif warri bidaadha. Ammoo wayin kaana laa yurdaa haaluhu jee haalli isaa hundinillee nu jaalachiisuu baatu. Kanatti nu qabbaneesse. Hamma aduwwii maqaa dhahee mataa dhahee saritti. Wallahi rabbi sawaaba sana katabuuf sheekha wallahi. Wallahi Sheekul Islaam. Sheekha kana. Wallahi. Ulamaa'in Islaamaa kana yaa jara keenya. Akiliin tana diin jechuun kana. Warri ulamaa. Diin nama dhibuu sheekha namaan nama dhiba. Akkasi warri namoota garii irratti waa madaalee karaa salafaa. Warri namoota garii irra waa madaalee karaa salafaa bolfu. Yookiin hundi akkasi se'u. Jarri salafa maqa balleesse malee salafni akkanaa kana. خرق قفا ما تكان سيما عز بن عبد السلام كنجي ويجوز الاستعانة بالفاسق والمبتدئ في الحرب إذا كان في ذلك قوة على العدو بيجي لا كم جي كافران مال فاسقان ور بدعاتين لولا خيزة غرغار صفاتون نغيا يونيتي إذا كان في ذلك قوة على العدو عدو رتيون على يوسف خيزة جرات يوسف كنا جنادو في نموها يوياد إمام العلمين نكنجي إذا اضطر الإمام إلى الاستعانة بمن فيه بدعة أو فجور لدفع كافر محارب فذلك سائغ للضرورة ور بدعة غرغار صفاتو أتمان كن ندن ديسا والفرح بنكاية العدو عدوين شابودان غمدون جي أكاد ريبو غران نقبنا إذن جتو زلتي لا يعني تزكية من قام بها خانسا قلقلو خيزان ديسون قلقلو يجو يقولون بياتي الرأي ركنا تحتيه هنا لا ما لنا سري متي إيران وطنا سري داوي تيس خكتين سرين جل توبو سريبو تبين ساني لكاوم تندوم تو شيخ تنتلك كوني وفا إيه الله لال ولا ما يزبن الرا
قافتاني تنورون على الدرب الرتي ابن بازل له وما كان فقط دبته إمام الشاطبي نكنجي وقد تدفع المفسدة العظمى بارتكاب مفسدة أدنى وليس في ذلك تصويب للمفسدة الصغيرة بل ترجيح للأصلية بدي قلت له في تكو ولا لالني كم تربى دار دالون أمانتي إسلامات أنا رجرتي بودما تو ونن سيرابون ترجيح للأصلية ما يبرر وقوفه مع إسرائيل لأنها تقاتل الروافد رافد الله لجرت جينا من تنافجت تجمته أو يبرر شماتته بالمسلمين بحجة البدع ورق إيران جمدوا سببا إساني وربدعة يجوران فقد اختل ميزانه الشرعي ميزان شريعة أقوسه وسقط في هاوية نصرة الكافر كافرة تمسه ربي لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين سنكيزت بحلالات الله سنف دعوتو تغين مقادين وقوني فيتن وانتك أكرر بجاري وتد نما دبن الراس نما دبن هقاني في دبتن نام نخوني مالي ديني تلاقيا مولا جرمونا مخانا نفسي جادا جتشو برا gaafa kana akkanaan jee dubbiin tiyyatun dubbii tiyyata dheengaddaasanii buunoltu kawaan je'uudis xumurarra waan takka yaadachiisu daawwattoota kan amma ade eeraan badii isaanii akkasin lakkooyte san maaliif fi isaan sani gammadanii yettaame wallaahi rabbumaan rahmata nu haa godhu malee jammaan arrabsoo jammaan targaadha naafi atis yoo nefer tarabbiin dhufte akkasuma guyyaa sun gammadanii wallah akkasuma gammadanii maaliif odoon fi waan waa qabaate Israa'el hin dhawu nadhaa dura wale akkasi odoon fi wallahi dhuga dhaabbateeti dhufee kufrummaa sirra murteessa uzrii takka godhuun hin jirtu dhaabbateeti yeroo gadi nagarreen manguddoo garii haaseessaniiti sheekh akkana jeebalu akkana jeejanii qabsiisanii achi qoteetiin si bilbila naajii jeniini sheekha nama akkana jiru kufrii jaaduwwachi sheekhaa sallayyaa buusanii ifiifi sallayyaa buusu yoo nifi namni tokko du'e mustaraa humminuu jenna warri nama du'ettis gammatu warri nama dhawamettis gammatu isaanuma waan ajaa'ibasitti ta'u nama tokko du'e iddoo du'aa tana namni san nama karaa isaaniiti nam tokko katti gammadeen jiru as baaneetuma yoo nifitti gammadeenis shahidi keenya warra jannataati jedhamaas nama isaaniif jedhu dhabanii beeku silaa isaan taate suuraa isaa suuraa gaggaragalchanii meeshaa kana arrabsu ni eeganii tokko kirije ati abolu maaliif sararuma tokko qofaan waa'ee du'a isaa ibsatta jiru laal yeroo nama biraatu qaceelloo barreessita yeroo sommaaf sararuma tokkoon ibsatta jekkana jechuun kubateeti akka ta'u dhagee maa goota akka waan jiru silaa si arrabsuu feena kanumattuu silaa si waa jenneeti warna jennee kaan silaa akka isaanii san fadhe akkas feene nuti ummata wasataati yoo nifi waan takka irra wal dhabe nama laa ilaaha illallaa dhawachi qabnaa yoo nifi waan fadhe meetaa hin arrabsanii nama beeku arrabni bu'aa takka hin qabu warra beeku akkasii mire saniif kana hawaasni keenya wanni beekuu qabu namuma tokko namnummaan isaanii nagayaa akka hin jirre hubadhaadha nasriin islaamaa isaan hin gammachiiftu hubadhaadha namoota akkasii gurrarraa qabadhaadha hanjaan numa beeka bara sheekh amma yeroo ammaa tana hayyee bar quraanuma keessattuu غير المغضوب عليهم ولا الضالين يهودا فيه لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود ولا تجدن أقربهم مودة يوني في ور مسيحي ده مسيحي نما ور أوروبا خان مسيحي في يهودا يولد مسيحي سنترون التانا أكاسي وإسلاما ما كا إسلاما تنقبني وان كان نما إبسورا برباجس لا خيسافو يرو أما تنا خيسة ما يهودان تكا هم نشي صدركا غرتي أنا ربكم الأعلى جت سنقبا جيسي هنگا نمومان لبوك أبو ولا مسيحي متي مشركا مي أبو مان فد واني لبون نما خيس جرتو تانا نموما قد أجيو تكتي أوروبان تون هريرا باتي رابوچي ونيتوتي أبو مان فد إيران إسلامات إيسي شيخ تالله أكبر جتو بيتو تان يكاسي لا إله شيئان بر شيئان
tagarii bar amma warri Zeydiyyaadhaa warri Yaman kunfaan Huusiin kunfaan bar warra ulamaan Islaamaan kennine beek jira kan. Bar ulamaa'in Islaamaa ta'e irratti laal lajnatu daa'imaan he'atu kibaar ulamaa'in irraa gaafatamaniiti fataawaa su'aal wajawaab ammas mawqi'a Islaam weeb waa hundarra laalachuu hin danda'an. Shi'aan meeqaa jiru hudha wayii jira shi'aan. Isaan keessa muslimaa jira warra uzrii godhamu jira laakiin ammoo gurguddaan warri gartee Jibriil khalaqee ergaa Muhammad keessa masala Ali jahajoo warri maas Quraanaa jijjiirame jiru ka hojjaan irra dhaabbatte warri gartee dirreebe kaafira jaanii dubbatan malee ardiin irraan ardii kaafiraati. Shi'aan akka jirtu kaafira ulamaa'in jette takka jirtu. Isaan ummanuu paartii qaban. Wanni tun wanni ajaa'iba natti Sheekh Adam Oggoonii fi Jammaa Arrabsoo kana dubbatu kawaari jooma jira. Kawaari jooma jira. Mee waan tana tuttuqee ilaali. Kofrii uma jira. Akkasii. Ammoo afaaniin waa tokko kanatti nuti hin kafarsiifnu waan takka janii irraa deebiin. Laakiin ammoo mu'aamalaa wanni si dalagan jechi dalagan wanni tu wallaahi summa wallaahi kawaari. Namnummaan isaan shakkuu ani rabbi rahmataa godhuuf hin isaan kawaari jedhan jiru rabbi rahmataa godhuuf hin jiru. Hayyee. Akkasii shee. Mataa waliin nuu qabda qabar yookiin loluma sanattuu jirraa barbaadu. Lola sanitti jirre. Waan tana silaa dubbii walii cufanillee miti. Hayyee. Ummata keenya dhimmi Islaamaa dhiyoo tana sheekha keenya sheekha Allaamaa addunyaan tun qabdu sheekh Tadoo jechuudha. Hayyee. Fatwaa godhee waa'ee jihaadaa. Yeroo ammaa keessatti beekee jihada ikhwaanni jihada godhaa jaaje isheen guddaa majlisa qabu dhiyoo tana haasee. Jihada godhuun ni taaji jaa'ee akkam isheen. Akkasi. Quraanaa gudeemaa beek. Eenyu sodaa Quraanaa. Sawan amma bar waan akkas jiru. Amma dubbachuun deemu. Naasema arrabni isaanii arraba sadii. Arraba sadii. Ka kophaa waliin taa'anii haasawan. Lakkaa'e. Takka. Kan uummata caammatti haasawan. Lama. Kan mootummatti haasawan. Sadii. Ka kophaa waliin haasawan. Aboo namaa hedduu jala deema. Aboo isa sun. Hai. Sababa malee. Aboo hinaaffaa kophaa dhattan haasawan. Ummata ammaadhaatti immoo sonsoofiyyaadha. Sonsoofii warra waa hunda balaa qalaa walitti qabaa jiru jedhanii. Uummanni jedha dawwalteeti. Xaafi kaasee beektaa. Kan qaama mootummaatiin ammoo warra jihaada godhaa jiru jedhanii. Kanaatiin mala geessisuun arraba gartee ka qaama mootummaatiin achiin nama dammeessaadhaaf ibar. Akkasi oofi. Garee sanii. Uummanni jala dawwalte. Garee sanii hojii turte. Dawwalteeti. Ajjaashoo fi janaan jette. Akkasumaan jette uummanni jala. Jara khayya ati muluda goda itti jan kana. Ayyo soofedha jan. Wallahi kas jani ni gam. Akkas haa. Muluda goda ucaan kee janin. Muluda goda jeete. Achiin malee damma itu haa. Madaraka irra dhaabbatee. Sagantaa wannaa sagantaa naafi Sheekh Usmaan falleen ni jiranii. Maaniif amma guyyaa san waa'ee isaanii Sheekh Usmaan qofa dubbate ni dubbanne. Akkas. Akka jee janin. Laalama akkamitti namni amanaa qofa laalan malee dhugaa soba dubbii addaan ilaalan. Injiru. Nurratti Karamiin namni jaanis yaaduun dura maali? Waa'ee isaatti irra kijibellee uumaan jaanii yaaduun tunuu bara inni kaafira jaanis yaadu. Akkasii jecha muruunoo. Taane bitaa wali qobbuunoo. Ajjaash akka jee waltajjii har'a gurguraati irratti. Hayyee. Akkanatti hadiraa godhuun ni taati warra hadiraa kanaa wajjin illee warri jiraachuu qabna. Mawluda dhaabuu qabna je'ee akkanatti haasee waan kana silaa karaa mucaa keetii kana dogorsite jaaniin. Kasa waatte kana itti jaanii yemmuu akkas jettanaan jette. Duuba amma tasaanii tanallee haasawuun dhufne ammaan tana. Wanni jechuu barbaade amma Sheekh Dadoo waan jee waa'ee Gazzaadha. Waa'ee uummata Islaamaa san ijoollee duutu san. Namni mata duree isaanii hordofee boodhii kuma ganna kuma kan arkuu dadhabne ijoollee duutan arkuu dadhabne hifanne man tana firraa nu raahaa godha waan tan nutti kaasinaa dadhabne garaan nu bade jee gane jee islaama gane jee ijoollee san gane jee namni garaa jabaattee laaluu qabde jee taa oduu isaanii jalate eessa bulan akkam ta'an ilmoo mucaa badee bar eessa jira mucaan ka jiruma jettaan ga mul'atutti humaa godhuu dandeessu. Amma kana gane yetteme nama sheekhaati dhaqaniiti sheekha bar jeniin hamaasa wayi quba qabdaa yahudaadha jeniin akkasii sheetichi awa hamaasa yahudaadha jenii isin ka rabbiin kadhatinaa rabbi kadhattaniif jenii jenii akkasitti ifii isaaniiti
kasaaranii sheekootiidhatti illee dabarfachuudha jira waan isaanii. Waan qabu ganni Yahudaa jibbaami. Yahudaa jibbaachu. Bar waraanuma Yahudaa tokko jedhani. Maal jedhe namni tokko maqaaleen dhooynu. Maqaaleen dhooynu osoo nuti waliin tatteenyu Yahudaa jaalan jenne tokko. Maal jedhe? Mee amma seenaa laalaa jedhe. Hogguu seenne. Hogga seenne laaloo inni taa'u. Hogguu inni taa'u ka'een baane. Ka'een beefira dubbiin ta'uu hidhabde. Jiru kunoo kijiba jaaggu jenneen haa jeebbe. Akkana jiran rabbi sodaadhu. Haa sirraa hin jirtu. Uummanni keenya yoo xiqqaate bakka waa'een islaamaa dhimmi islaamaa nama yaachisuu qabu. Nama yaachisuu qabu. Itti rakkachuu qabna. Sabara hadiisa keessatti waan goota kan qabnu amma waan godhan jirtu. Daawwattoonni haa dhageenii. Nabiin keenya sallallahu alaihi wasallam akkana jedhe rubba kalimatin jebar. Kalimaata akka tan isii dubbachuudhaan amna amat 70 ibidda keessa fagaattuun jira jebar. Amma nuti Iraan dhaynee wajjin dha'u jirra. Innis Israa'eel wajjin dha'uutti hin jiruumi. Akkamiin namni arraba kanaan ibidda oomishata. Taa'ee kalimaa garii jira jettee ibidda jahannam keessaan fagaatan amna amat 70. Laa yulqii laa baalan inni chin nageesse ta'e ta'u. Ammoo kalimaa garii jira jette harkasii rabbi nu haa godhu. Kan jannata keessaan amna amat 70 deeman. Inni laa yulqii laa baan achi nageesse ta'u jedhe. Warra akkasitti namni karaa khayriidhaan irra buufachuu qaba malee ulamaan akkana jedhan tan akka afdalul jihaadi kalimatu haqqin inde sultaan hin jaahir haqa muslima zallamamu tokko awwan zallamamin awwan namni kun karaa miidhamuudha jira jechuudha. Ta akkasiisan jeniiti wasfi illee godhanna. Kalimaan jannata keessa nama fageessisu sun. Akkamiin namni firaasharra taa'ee warra Filisxiinii wajjin shariikata. Warra isaan fixuu wajjin shariikata. Shariika ta'uu miti. Warra isaan fixuu wajjin. Warra isaan fixuu wajjin akkamiin shariikata. Ani wallahi sheekh asmaanu ragaa olii baana. Doonii fi duuti warra sanii wajjin carraan itti du'an argame waan in duniyaa tanarraa hanga sanirra na gammachiisu hin jirtu carrume waan argadhe jechuudha. Akkas jetteemi. Hojii du'ani. Anis yoon sanillee dhabi. Asuma akkana difaa isaanirraa godha. Tana izaabbachuu. Tana izaabbadhee waan tanaan du'e. Wanni tanarraa. Rabbiin ni beeka. Waan ati dandeessu ni beeka. Waan ati godhuu dandeessu ni beeka. Isaanis jibbansa isaaniirra du'a. Nuti jaalala isaaniirra duuna. Wa inda Allahi ta'ittami al-qusum. Rabbi bira walitti dhufna inshallah. An TikTok inni. Yoo Rabbiin taa'e nama Islaamaa abaari. Isaaniif. Nama Islaamaa abaari. Tanaan qaba qawwee. Ka addunyaarraa du'e dhabamsiise. Maali arraba jala geesse.